Oromoon silaa waa dagachuun gashwatteeti abbush zallaqaa Oromoo caalaa Amaara filatteetu Amaaratti galtee har'ammoo sirban qopheeffadhe afaan Oromoodhaanii jetteetu waan abbush ummata Oromoon jedhee keessa mee warri yaadattani waan inni jechaa ture warri akka koo yaadattanii Ashamaan akkam jirtu har'ammoo waa'ee artistii kanaan dura afaan Oromoo sirbaa ture afaan Oromoo ganii gara aartii fi afaan kan biraatti kan deemu artist Abbush Zallaqee waa'ee isaa irratti wantoonni namoonni jechaa jiranii fi wantoonni kanaan dura TV EBS irratti bahee jedhee akkasumas uummata Oromoo isa jibbu godhellee isinii qabadee dhufeera jechuudha. Egaan amma xumura qophii kootiitti na wajjin tura. Akkuma beekamullee warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun akka namoota hedduu keegoof sheer godhaas hin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu gaa artistiin Abbush Zallaqee kanaan dura sirboota afaan Oromoo baay'eellee babaasaa turee fi akkasumas illee baay'ee uummata bukkeetti sirboota babbareedaa kan babaasaa turedha jechuudha. Garuu artist Abbush Zallaqaa Oromoodha moo Oromoo miti kan jedhuu fi artist Abbush Zallaqaa Booranatti guddatee guddifachaadhaanii jechuudha. Guddifachaadhaanii achitti guddatee jechuudha. Boorana bukkeetti guddifachaadhaan warri Booranaa guddisanii innis achitti guddatee artistii ta'ee aartiidhaan immoo gama warra Booranaa kanatti sirboota hedduu baasee akkasumas illee jaalatamummaa hedduu qaba ture jechuudha. Egaan dhiyeenya kana immoo gara TV EBS irratti affeerame achirratti wantoota hedduullee dubbachaa ture jechuudha. Erga gaasonaatii kaaseellee sirba afaan Oromoodhaan baasuu kan dhiisee fi akkasumas illee gara Amaariffaatti kan jijjiirrate jechuudha. Keessumaayyuu albamaa fi wantoota garaagaraallee gara afaan Amaariffaadhaan illee sirboota hedduu fi akkasumallee baasaa ture jechuudha. Achirraa ka'ee gara uummata Oromoo bukkeetti artistiin kun jibba hedduu fi akkasumas illee tuuffii hedduullee keessummeechaa ture jechuudha. Daawwattoota keenya akkasumas gama sanaa kaasee uummanni Oromoo baay'inaan jibba hedduu akka irraa qabuu fi akkasumas illee baay'eellee namoonni illee itti mufachaa turan jechuudha. Wantoonni EBS irratti jedhees ergasii afaan Oromoo irraa afaan Amaariffaattis jijjiiruu isaa irratti jechuudha. Egaa kana irratti ilaalchisee wantoota namoonni karaa Feesbuukii akkasumas illee TikTokiidhaan irratti illee sirba haaraa amma inni qabatee gara afaan Oromootti ammoo uummanni Oromoo dagataniiru jedhee sirba haaraa mata dureen isaa fooyyee godaanee kan jedhu aadaa Booranaatti deebi'ee amma immoo qabatee gara uummata Oromootti dhufaa jira jechuudha. Sana irratti ilaalchisee illee wantoota hedduun karaa toora Feesbuukii fi akkasumas illee karaa TikTokii waan namoonni hedduun yaada isaanii kennaa jiru jechuudha. Egaa wantoota namoonni jedhan sana irratti immoo ilaallee irratti immoo yaada kennina jechuudha. Daawwattoota keenya gara isaaniitti isin haa dabarsu. Oromoon silaa waa dagachuun gashwatteeti Abbush Zallaqaa Oromoo caalaa Amaara filatteetu Amaaratti galtee har'ammoo sirban qopheeffadhe afaan Oromoodhaanii jetteetu afaan Amaariffaaf afaan Oromoodhaanii barreeffama barreessitee gadhiistee jechuudha. Waan Abbush ummata Oromoon jedhee keessaa warri waa yaadattani sila waa dagachuun gashinu kanaaf isii gale amma nu irraanfachiisee sirba isaa fidatee dhufuun fiigaa gurgurachuuf uummata gowwaa kan argate. Mee warri yaadattani waan inni jechaa ture warri akka koo yaadattanii maal jettuun walumaan lana garuu waan akkasii aggeeffachuutti tokkoffaadha Oromooni dhiisisa jedhamutti caala Oromooni. Anyways Oromoo masii wayya ture Oromoon ati tuffattee deemtee har'ammoo Oromoo sana kadhachaa jirta Oromoon numa sii ilaalee mayyaadhaan garuu laalu. Egaan daawwattoota keenya kana malees karaa toora Facebook illee wantoonni hedduun illee gadi baba'aa jiru jechuudha. Keessumaayyuu isaan kanaan dura dubbachaa turee fi ammas illee wantoonni uummanni karaatti qabatee yeroo hedduu illee gadi baba'aa jiru jechuudha karaa toora Facebookii. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa
kan paartii jalqabaa keenya kana ture. Paartii lammaffaadhaan immoo warroota afanillee wantoota Facebook irratti baba'an hunda isaaniillee paartii dheeraa dokumentii guddaadhaan isinii qabadheenan dhufa jechuudha. Egaa nagaa isinis chaanaalii keenya kana immoo subscribe, like, share gochuun dagatina. Akkasumas illee paartii lammaffaan akka isinii dhufu madaftanii yoo barbaadan comment jalatti illee lakkoofsa 3 barreessaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.